Kallo Media. Kaaba Itoophiyaatti lola gosa lama qunqunfamaa jira. Lola garee Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduu fi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti gaggeessuuf dhaadatamudha. Lola kana keessatti hirmaannaan lolaa biyyootaa akkam ta'in akka jedhu namuu wal gaafataa jira. Qophii keenyaarraan dhimma naannichaa keessatti adeemaa jiru irraa waan tibbana adeemaa jiru isinii qonnaa itti dhiyaadhaa. Gidduu kana naannoo Tigraay waldhabdee gidduu isaanii sadarkaa lolaatti ceesisuu isaaniitu himama. Naannichatti nageenyi dhabamuun gareen obbo Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu gidduu haalli jiru hammaateera. Lola naannichatti gareen TPLF bananiin obbo Geetaachoo Raddaa Tigraay irraa baqatanii gara Finfinnee deemuu himameera. Haalli kun ammoo naannichatti muddamsa hamaa uumuu qofa osoo hin taane Itoophiyaan akka jeeqamtu ulaa banaa jira. Obbo Geetaachoo Raddaa baqatee Finfinnee seenuu maddeen miidiyaa gabaasaa jiru. Ta'us qondaalli mootummaa kun ibsa kennuuf ka deeman malee dhiyeessanii ka Finfinnee deeman akka hin taane himu. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kaleessa laataniin muummicha ministeeraa waliin mari'achuuf Finfinneetti akka argaman himu. Atakaaroon siyaasaa Tigraay torban kana keessaa akka malee kan hammaate ta'uu isaatiin aangoorraa wal buusuu fi diinummaatiin wal himachuun akkasumas fonqolcha walirratti gaggeessuun raawwatamaa jira. Haala kana ilaalchisee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahimad fi dippiloomaatota dhimmi ilaallatu waliin mari'achuuf Finfinnee akka jiran obbo Geetaachoon kaleessa himaa turani. Finfinnee deemuun isaanii waamicha muummichi ministeeraa isaaniif taasisaniin akka ta'e kan ibsan obbo Geetaachoon haala naannoo Tigraay akkan ibsuuf muummichi ministeeraa bilbilanii na waamanii jedhu. Obbo Geetaachoo Raddaa haalli amma Tigraay keessa jiru tumsa mootummaa gaafachuuf gahaadha jechuudhaan mootummaan federaalaa akka keessa seenu gaafatu. Kana jechuun maal akka ta'ee fi maaliif tumsa mootummaa federaalaa akka gaafatan yommuu ibsan bu'uura waliigaltee Piriitooriyaan mootummaan federaalaa humna nageenya isaa bobbaasuu danda'a. Haala amma jiruun garuu humnoonni mootummaa federaalaa gidduu seenuun tarkaanfii sirriidhaa jedhee yaaduu jedhu. Mootummaan federaalaa daangaa Eertiraa waliin qabnu eegsisuufis dirqama qaba ka jedhan namni kun haa ta'u malee nuti amma tumsi barbaannu qaamoleen yeroo ammaa okkora kaasuuf socho'aa jiran qalbii isaaniitti akka deebi'an carraan akka kennamuufidha jedhu. Ministeera muummee waliin erga mari'annee booda waan ta'u kan ilaallu ta'as jedhan. Rakkoo amma naannicha keessa seene kan uume garee TPLF Dabratsiyooniin hoogganamu akka ta'e kan himan obbo Geetaachoon gareen kun Tigraayin badiisa marsaa biraatti oofaa akka jiru himu. Namoonni Tigraay biyyadha jedhanii yaadan baay'een akka jiran nan beeka. Anis yeroo natti hoo akkasittan yaada ka jedhan pirezidaantichi hawwuun rakkoon qabu ta'uu qaba yoo ta'e Tigraay akka biyya taatuuf nan qabsa'aa jedhanii amma garuu Tigraay qaama Itoophiyaa akka taate beekamu akka qabu dubbatu. Biyya ta'uu waan hawwiteef qofa biyya waan taate sitti fakkaate waraana qabattee hanga dhumaatti ittan fufa yoo jetteen ta'u. Waliigalteen Piriitooriyaa kana hin hayyamuu jedhu. Tigraay akkuma naannoo kamiiyyuu poolisii fi milishaa qabaachuu dandeessi malee raayyaa ittisa Tigraay ka jedhamu garuu qabaachuu akka hin dandeenye dubbatu. Obbo Geetaachoon wayita magaalaa Finfinneetti argaman kanatti miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaan haala naannoo Tigraay fi raafama gidduu kanaa irratti ibsa bal'aa laataniiru. Ibsa isaanii kana keessatti humnoota siyaasaa fi waraana Tigraay keessaa gareen Eertiraa waliin hariiroo qabu akka jiru dubbatu. Gareen kun warra yakka hojjetaa turee fi gaafatamummaa jalaa ba'uuf yaalu akka ta'es ibsu. Gama biraatiin Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti lolli eegaluu akka hin oolle himama. Namoonni hedduun yoo lolli kun eegale ammas Tigraay dirree waraanaa taati jedhanii sodaa qaban ibsu. Obbo Geetaachoonis sodaa kana kan qaban akka ta'e ibsanii lolli sun akka hafuuf yaalaa akka jiran himu. Eertiraan yoo Itoophiyaan na weerarti jettee yaaddofte Tigraayin da'annoo godhachuuf yookiin yoo haalli mijataan uumame Tigraay waliin taatee gara Finfinneetti imaluuf yaada qabaachuu maltii jechuudhaan ibsu. Tibba kana obbo Geetaachoon ajajoota waraanaa Tigraay sadii aangoorraa kaasuu isaanii hordofee biiroon tasgabbii fi nageenya naannichaa ajaja pirezidaantichaa hojiirra akka oolchine ibseera. Obbo Geetaachoonis hoogganaa biiroo nageenya naannichaa aangoorraa kaasan. Gareen Dabratsiyooniin hoogganaman bulchiinsa yeroo sadarkaa aanaa fi magaalaa humnaan ari'ee hoogganaa haaraa bakka buusaa yommuu deemutti haalli hammaataa deemuu isaatiin mootummaan federaalaa dhimma Tigraay gidduu akka seenu obbo Geetaachoon waamicha dhiyeessaniiru. Gareen Dabratsiyooniin hoogganaman waamicha obbo Geetaachoo kana gantummaa biyyoolessaatti jechuudhaan himatan. Haalli naannichaa yeroo ammaa kana walxaxaa akka ta'e himama. Dhimma gaanfa Afrikaa irratti foddaa OMN irraan gaazexeessaa Abiraan Birruu waliin turtii qabaataniin yaada bal'aa kan kaasan abbaa Caalaa Lataa siyaasni Itoophiyaa keessaa ammaa walxaxaa ta'uu himu.
Namni siyaasaa hundeeffama baa'oo keessatti gahee adda durummaa kanneen qabaataa turan keessaa tokko ta'an kun hiriirri siyaasaa ammaa jijjiiramaa akka jirullee himu. Waldhabdee keessoo TPLF irraa kan dubbataniin obbo Abbaa Caalaa Lataa TPLF yoo wal lolellee rakkoo keessoo isaa gadi ba'ee mul'isu ture jedhu. Amma garuu ifatti wallabuu isaanii ibsataa akka jiran dubbatan. TPLF kana dura yeroo bara Mallas aangoo irra turellee akka wal dhabanii turan yaadachiisu. Wayita sanatti garuu aangoonis isaan harka waan tureef qaama isaanii mormuu hidhanii dubbii sana saffisaan akka qabbaneessan namni kun himu. Amma garuu rakkoon gidduu TPLF jiru hanga ulfaataa akka deeme namni siyaasaa keessa bubbulan kun ni himu. Inumaa waldhabbiin TPLF gidduu illiitota isaanii illee bakka lamatti baasaa jira jedhu. Hawaasa isaanii sadda qoodaa akka jiru kan himan namni kun haalli akkanaa takkaa Tigraay keessatti uumame akka hin beekne dubbatanii. Kana dura haalli naannicha keessa ture namni achi keessaa baqatee yoo ba'e illee biyya biraa keessatti hammeenya TPLF haasa'e akka hin beeknes dubbatan. Haalli ammaa garuu baay'ee jijjiirameeraa jedhu. Haalli siyaasaa baay'ee jijjiiramaa akka jiru kan himan namni kun lolli gama kamiinuu kaaba Itoophiyaatti haa eegalu naannichatti lola banuun maraatummaadhaa jedhan. Lolli osoo banamee aangoon barbaadamu kan mirkanaa'u miti jechuun waraanni eegale kan ka'u yoo ta'e gaagaama qofa akka fidu himu. Gameessi siyaasa keessa bubbulan kun sochiin siyaasa naannicha keessa jiru walxaxaa akka ta'e ibsan. Waan kana jedhaniifis sababaa dhiyeessu. Haalli siyaasa naannoo sanaa waan walxaxaadha jedhaniif yeroo ibsan waraanni bilisummaa Oromoo gama Oromiyaatiin naannoo Finfinneetti dhiyaatee lolaa jira. Kun humna siyaasaatii jedhu. Lolli waboon kun Oromiyaa hunda keessa jiraachuu isaas caqasu. Haalli kun biyyattiif qormaata olaanaa akka ta'es himan. Dabalataan ammoo haalli naannoo Somaalee fi naannoo Affaar keessaa mul'atus diinummaan qawwee walitti kaasuudhaa jedhan. Itoophiyaa keessa sagaleen qawwee bakka mara jiraachuusaa dubbii isaanii kanaan eeru. Gama kaaba naannoo Amaaraas humna tuffatamuu hin dandeenye faannoon akka jiru himan. Garuu immoo humna haraaraa kiiloo galuu hin dandeenyedhaa jedhan. Humna jeequmsa uumuudhaan naannicha nagaa dhorkachuu danda'u akka ta'u garuu himan. Faannoon jeequmsa uumuudhaan qaama waan guddaa fiduu danda'uudhaa jedhu. Gamtaa waloo dhabanis mootummaan naannicha keessatti akka laaffatu humna shoora olaanaa taphatu akka ta'e himan. Gama biyyoota biroon ammoo kanneen Itoophiyaa dadhabsiisuuf hojjetan biyyoonni akka Eertiraa fi Ijipti naannicha nagaa akka dhorkan himaniiru. Kanneen kana yoo ilaaltu siyaasni naannichaa walxaxaadhaa jedhu Abbaa Caalaa Lataa. Waraanni yoo dhalate Eertiraan lola lafoon yoo Tigraay hin ta'e qofa malee kaan kallattiin gargaaruu akka hin dandeenye ibsu. Ta'us warri kaan kanneen akka Ijipti meeshaa bituun Eertiraa lola irratti gargaaruu akka danda'an immoo ni himu. Jibuutiin ofiifuu humna hin qabdu ka jedhan Abbaa Caalaa Lataa Somaaliyaa waliin ammoo rakkoon ture mariin erga Itoophiyaaf waliin dhumee hariiroon Eertiraa waliin qaban sadarkaa waraanaan wal gargaaruutti ce'uu akka hin dandeenye ibsu. Waraanni kaabaa yoo deebi'ee dhalate hiriirri Oromoo eenyu waliin ta'a akka jedhu gaafatamanii deebii laataniiru. Waraanni kan ka'u yoo ta'e Oromoon kanatti maxxanaa sanatti maxxanaa jedhee yaaduu dhiisee ofiisaa humna ta'uuf tokkummaa isaa jabeeffachuun filatamaa ta'uu namni siyaasaa kun himu. Akkaataa dantaan Oromoo fi Oromiyaa durfamuu qabu irratti hojjechuun barbaachisaa akka ta'es Abbaa Caalaa Lataa dubbataniiru. Hidhata qaama biraa deemuu dursee keessoo isaa jabeessuun uummata Oromoof filatamaa akka ta'etti dubbatanii. Waa'een Oromoo waltajjii kamirrattuu kaafamee mari'atamuun gaarii akka ta'e kan himan namni kun mormii marii ABO fi KFO tibbana ture mormanii jiru. Faannoon kanneen gaddaa ajjeeftee mukatti rarraasaa jirtu waliin hiriiruunis ta'e TPLF qalaalaa guddaa nurra irratti uumee dabarte waliin hiriirra jedhanii yaaduun hin barbaachisu jedhu. Yoo hariiroo tolfachuun feesise garuu humnoota akka Oromoo miidhamaa jiraniif miidhamaa turan kanneen akka Sidaamaa fi kan isaan fakkaatan faana michoomuun gaarii akka ta'e namni siyaasaa kun irratti walii galu. Hariiroo Somaalee waliin Oromoon taasisuma taansaa of eeggannoo akka barbaadu himu. Somaaleen qaama lafa Oromoo weeraruuf abjootu waan ta'eef hariiroon jara waliin eeggannoo barbaadaa jechuun marii isaanii kana keessatti caqasaniiru. Haalli amma siyaasa Itoophiyaa keessaa Oromoon akka of dhaggeeffatuuf keessoo isaatti gamtaa isaa jabeeffatu dirqaa jedhu namni kun. Kanaaf haala amma adeemaa jiru kana tasgabbiin ilaaluun barbaachisaa akka ta'e irratti walii galu. Qophiin dhimma jeequmsa kaaba Itoophiyaa ilaalchisee qopheeffanne kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya torbaniin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Kallo Media.